waan baay'ee nama gaddisiisu. Hajjiin anaaf caaltuu nama gargar baase jedhe baay'ee tokkollee gaddee dubbatee jira. Hajjiin osoo bultii namaa keessatti baay'ee tokko garaana nyaate bultii namaa diiguu namni osoo jireenya namaa keessa viidiyoo baatee baay'ee gaariidha. Daawwadhaa. Amantiin abbootii karaa sheegaa namaa mootummaa waaqayyoo isheedhaan argama. Dandii tawaa hidhuu karaa ishee jalqabaa kan ishee taamanii humna guddaa qaba. Amantii jalqabaa ortodoksiidhumaa yommuu jijjiiramtu yoomii ga'ee shumaa kan akka isheen jiru eessatti argama. Kafuunii hordoftoota Masiyaarsiituu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo birootiin walitti deebineetii jirra. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer gochuun akkasumas immoo yaada keessan koomentii irratti naaf qooda. Warroonni maatii koo hin ta'in immoo gara maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Akkuma mata duree irratti argitanii hajjiin anaaf caaltuu nama gargar nu baase jedhee dubbatee jira. Viidiyoo kana keessatti waa hedduun taazzabe. Yeroo baay'ee namni gaafa namni nu bira jirullee hanga namni sannuuf gahu adda baasannee hin beeknu. Garuu immoo gaafa namni sun nurraa fagaate oolmaa namni sun nuuf oole yookiin immoo namni sun hangam akka nuuf gahu adda baafannee beekna jechuudha. Caaltuu fi hajjiin hanga ammaatitti viidiyoo hojjechaa turan keessatti akkuma beekamu caaltuun guyyaa tokkollee hajjii gaarummaa isaatiin kaastee hin beektu. YouTube prankiidhaafis ta'uu mala hin beekamu. Wanti miidiyaa irratti dhufu hundumti dhugaadha jedhamee fudhatamuun garuu baay'ee ulfaata. Ani garuu kanarraa haasa'uullee barbaade osoo hin taane hajjiin akka caaltuu baay'ee jaalatuu fi akkasumallee immoo jaalala isaanii keessa namni biroo akka seene caaltuu fi hajjii gargar baasee hajjiin sagalee isaa keessatti dubbatee jira jechuudha. Asirratti inni ani jechuu barbaadu namni kamiyyuu erga wal jaalatee waliin bultii ijaarrate qaamni sadaffaan immoo gidduu namaa seenee jaalala namaa booressuun baay'ee tokko namatti ulfaata. Kana jechuun abbaa saniifillee boqonnaa sammuu hin kennuufi maaliif bultii namaa diigee namaafillee boqonnaa hin kennu jechuudha. Akkasumas immoo hajjiin jecha ofii isaatii dubbate keessatti oolmaa caaltuun isaaf oolte irraa baay'ee dubbatee jira. Akkasumallee akka hojii hin jaalanne biyyattillee akka waa hin hojjennedha jechuudha. Ilmi dhiiraa tokko immoo hojii hojjetee of jiraachisuun haadha manaa isaa jiraachisuun dirqama. Dubartiin hanga to'isanii hin hojjettee fiduu hin dandeessi. Garuu yeroo wayii immoo hojii dhaabuu dandeessi. Sababbiin isaa dubartiidha. Namni erga gaa'ila ijaarrate immoo gaa'ila isaa keessatti ilmoo argachuutu jira. Yeroo ilmoo argatu san ilmoo san guddistu immoo akka dhiira baatee hojjettee gara manaa galchuu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu immoo dhiirri tokko ani hojiin hojjedhu gaafa maatii kiyya biraayyuu jiru jedhee harka dachaafatee taa'uu hin qabu. Hojii kamiyyuu haa ta'uuti hojiin nama kabachiisa malee nama hin xiqqeessu waan ta'eef hojii hojjechuun nama kamiifiyyuu dirqama jechuu jaaladha. Maaliif hanga fe'eeyyuu haa ta'uuti yaa xiqqaatus yaa guddatus yaa qabaatus yaa dhabuutis hanga humna isaatiin dubartii osoo hin taane dhiiradha kan mana bulchuu danda'u jechuudha. Iddoo guddaallee kan qabu dhiiradha. Dhiiratu mana isaa bulcha. Dhiiratu hojjetee fidee haadha manaa isaa san jiraachisa malee dubartiin alaa hojjettee mana isaa san jiraachisuu hin dandeessu. Kaleessa maatii isaa biratti osoo hin hojjete maatii isaa biraa bahe jedhee har'a immoo biyya ormaa keessallee taa'ee hojii hin jaaladhu jechuun illee baay'ee ulfaata. Akkasumallee immoo warra qaallu minaamina wanta akkasiisan dubbate caaltuu ofitti deebisuudhaaf kana jechuun jaalala akkam akka caaltuudhaa qabudha kanan argu. Waaqayyo immoo addaan isaan hin baasini walitti isaan haa deebisu. Namni wal jaalatu namni illee gidduu isaanii yoo seene yeroodhaaf wal dhabuu danda'ani. Garuu immoo jaalalli dhugaa yoo gidduu isaanii jiraate isheenis
jaalala isaaf qabdu san ilaalee innis jaalala isheedhaaf qabu san ilaalee waanuma fe'eeyyuu osoo dogongorri dubbiin gidduu isaanii jiraate namni gidduu isaanii jiraate qaamni sadaffaan isaa walitti araaramuu danda'u. Garuu immoo kan ofitti qaana'u namuma jara kana lamaan addaan baasu ta'a jechuudha. Asirratti illee piraankii haa ta'u dhugaa haa ta'u garuu ani irraa hin beeku jecha inni irraa dubbate irraa jechuudha. Eenyummaan keenyayyuu namni tokko gaafa nama tokko jaalatu nama muraasa kan nama walitti fidu jechuudha. Namallee yoo walitti fide namni sun akka nama san jaalatu yoo ta'e isheen amala akkamii qabdi, ilaalcha akkamii qabdi, innis akkasuma amala akkamii qaba, ilaalcha akkamii qaba jedhanii nama kana lamaan walitti fidanii wal jaalatan jechuudha. Namni gaafa namnillee walitti fide jara lachuuyyuu hubatanii gaarummaa isaanii erga hubatanii walitti fidanii namni sun wal jaalata jechuudha. Ergammoo itti namni tokko shamarri takkaa fi dhiirri tokko walitti dhufanii erga wal jaalatanii jaalalaan waliin jiraatanii waliin turanii isheenuyyuu jaalannaanuu nama san filannaanuu waliin jiraatte namni biroo immoo namni kun siif hin ta'u jedheeni yaada garaagaraa itti kaasuun hin barbaachisu. Akkuma bultiin isaa akka diigamu hin barbaanne bultiin namaallee akka diigamu irraa of akka diigamu fedha qabaachuu hin qabu. Eenyumaayyuu haa ta'uutiyyina bultii namaa keessallee galanii diiguun gaarii miti. Asumaanii hajjiidha fuyyoo osoo hin taane eenyumaa fuyyoo jechuudha. Namni wal jaalate immoo gargar baheetiyyee hinaafu walitti deebina jedheetii jiraajjiin waaqayyo isaa walitti haa deebisu. Waa hunda caalaa jaalalatu caala. Hanga fe'illee miidiyaa kanarratti illee dhufanii isheen illee maqaa isaa wanta garaagaraallee yoo dubbatteeyyuu viyuudhaafis ta'uu danda'a, dhugaas ta'uu danda'a. Inni caalan immoo itti oolmaa isheen oolteef san inni har'a baheetii dubbachuun baay'ee tokkon irraa gammade akka nama tokkootitti. Baqa hangam akka jaalala isheedhaa qabu bahee miidiyaa irratti dubbachuun waan guddaadha. Kanaafiyyuu waaqayyoon immoo itti tokko isaan haa godhu, walitti isaan haa deebisu, miqqanyaa gidduu isaaniitii haa balleessuun jedhaa sumaanii gaarii miti waan ta'eefiyyuu. Dhiirri kamiyyuu immoo jireenya bultiidha jedhee erga ijaarrate akka dura maatii isaa bira jiruu fi jireenya dhuunfaa isaa gaafa jiraatu garaagarummaa qaba. Jireenya dhuunfaa ofii gaafa jiraatu mataa ofii jiraachisa, mataa namaatii miti waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee immoo gaafa maatii isaa waliin jiru maatii koo waliin jiru waa takka osoo hojjedhin biyyaa bahee jedhee jira. Maatirra gaafa jiru namni kamiyyuu wanti ofii isaatii itti cinqamee waa tokko alaa fidu hin jiru. Hangas mara jechuudha. Nama muraasatu hojjeta. Sababbiin isaa maatiitu nyaachisa, maatiitu barsiisa, maatiitu uffachiisa jechuudha. Kaleessa maatii kiyya birattiyyuu akkasan ture jedhanii immoo hojii dhaabuun hin barbaachisu. Innaa hojii hojjechuun nama kam birattiyyuu kabaja namaaf kenna malee nama hin xiqqeessu. Mana ofiitiifillee jireenya ofiitillee akkasumallee immoo ilmoo boru horatuufillee barbaachisaadha waan ta'eefiyyuu jechuudha. Namni saddanaa baasu maal isaa jedhuuti. Inni jaalala dhugaa yoo qabaateef walitti deebi'uu ni danda'u. Asumaan jechuudha. Garuu miidiyaa irratti yeroo baay'ee gaarummaa walii hin dubbatu. Gaarummaa isheen gaarummaa isaa hin dubbattu. Akka waan inni hojii hin jaalanneetitti innillee ragaa ofitti baheetiyyee jira. Ofumaa isaatiyyuu hojjedhu jedhee jira. Akkan hojii hojjedhuuf du'aa naa godhaa jedhee jira. Waaqayyo si haa qajeelchuun jedhaani nama hojii hojjetee ofiifis jiraachisee mana keetiifis nama kaayyoo qabu. Kaayyoo dhabdee osoo hin taane si'ii har'aa hojjettu jedhamtee jibbamtee tuffatamtu kana keessaa baatee si'ii mana keetiif hajjiin kaleessa hin hojjetu jedhame sun hojjettee ofirra dabarree nama namaaf ta'u haa ta'u. Namas ta'e immoo kan hin dogongorre hin jiru. Namni waan tokko hojjechuus haa ta'uuti rakkina garaagaraatirraan hojjechuus dhiisuu danda'a. Kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa har'aa jechuudha. Kanan qabadheetiyyee dhufe. Inni dhaamsinani dhumarratti dubbachuu barbaadu eenyumaayyuu haa ta'uuti bultii namaa keessa seenanii diiguun garuu hin barbaachisu. Hajjiin har'a baay'ee gaddeetidha kan dubbate namaadha kan addaan nu baasee jedhee jira gidduu kanarratti. Jaalalli dhugaa immoo itti yoomiyyuu ta'e taanaan hin badu. Jaalala namaa booressuun hin barbaachisu waan ta'eefiyyuu
kan nama gidduu seenii jaalala namaa hin jaalanne seexana qofaadha malee namaa miti. Eenyumaayyuu yoo ta'e hin barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Jaalannaan iyyuu hanga kana hunda waliin jiraatanii qaataadhaan ergan isaan wal baree yuutuuba kana irratti jechuudha. Yaa badusi yaa tolusi abbaa manaa ishee ta'ee waliin turee jira. Namni biroo immoo siif hin ta'u jedhee isaan lamaan gidduu deemee akka seexanaa yookaan gidduudha isaan lamaan kan adda baasu ta'e yeroodhaaf illee yoo itti fakkaate garuu boqonnaa sammuu hin kennuufi. Eenyummaan keenyayyuu nama wal jaalatu gidduu seennee bultii lamaa jeequun gaarii miti asumaani. Innis badii dura qabu irraa akka of sirreessu dubbatee jira. Inni guddaan immoo dogongora isaa duraa san hubachuudha. Kanaaf viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataan hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti turtii gaarii. Amantiin abbootii karaa sheegaa namaa mootummaa waaqayyoo isheedhaan argama. Dandii ta'aa hidhuu karaa ishee jalqabaa kan ishee taa'amanii humna guddaa qaba.